mancaa tokkos ni qaba. Harka tokko mancaa fi miikaa sanii fi haada harrichaa walirra qabeetiin deeman. Miikaa uumaan qabee deemu jiru na fakkaattee gaafa harricha harkisuudhaaf guutuun darbeensi aduudhaa dhiite yeroo beekitachi akaabtu kana hangasi dukkanaa'u takkatti akaabta gisee mirkaante. Dhukkuban qabdu osumaan dhawuuti makribinichi taruu ga'ee gaafa makribinichi taruu ga'u disheetii makriba dhaqqabaddee gaafa nan ka'u dukkanaa akkasittiin dabtaraan amata meeqatti laffee as gubbaa kaayyadhee deemuun bachiisee sagalee waraabee jala haaree deebee qabtabe waan abaayisanu jechuudha. Isiisanii fi tabiraallee taniin katabe walumaan hin bachiise. Namni illee arabiin barreessa waan ta'eef beekee naan kan maqaa irra jirullee arkeete jechumaan lafaatiin xiyya gaafas bishaan dhuyitee haaree ittiin barreessee itti bee waraabee jechuusiisan. Mudannoo akkasiifaa jira. Hedduu nama arsiti amma nama waa katabuuf beekaa wanti xiqqoon takkaa'u hoggoo wala sii dhufte barreeffattee yoo wanni san badde bakka sanittuu namaan deebitu ati numaa'u sagalee isa waan argatteef malee bakka sanis hin deebitu walitti waan nasiiba dhufu aartitti ati nama tokko lallattee akka seentiin qabdu jechuu fakkeenya nama siitee akka dhageeffattee yookaan itti seentee si gaafachuu barbaade namni gartee ati dhageeffattee walaloo mogguu akkaataa inni itti juusanis taatu akkaataa yaadaloo isaatis taatu walaloon tun akkasitti gama aartii kana seentanii jira. Jechuun wanta kana namarraa laallataa wanni namarraa ati qara'uu hin dandeenye walaloodha. Walaloon uumamaan rabbiin namaa kenna malee namarraa hin qaraatu. Adeemsa immoo akkaataa itti deemtuu fi akkaataa itti ooftu nama si dura jirurraa waan laallattuu qabda. Ustaaz Raajaa hedduun dhageeffadha. Albama 13ffaa, 14ffaa, 15ffaa waan hin affazee na fakkaatti osoo deebisinaan jedhanii zabanaan qaraatii irra jiru. Guutuu deebisuun hin dandeechuu barbaadeetti. Qoma qabadheetiin osoo hin dhageeffadhu. Yoon irraa cufes maan oofa 14ffaa fa'a irraa cufeetiin maan oofa 13ffaas akkasuma. 15ffaa illee akkas ta'uu baatte wajjiniin oofa 15ffaa osoo nu guutuu akka hin ta'uun bari. 12ffaa fi 13ffaa immoo anuu 13ffaa irraan isaan dhageeffachuu eegalee akka ajaa'ibaatiin godha. Adeemsa akkaataa isaa walalootti oofan kana dhumaa sanarratti illee akkamitti kagalchan waan kana isaan irraa hin qaree. Ismail Abbaa Milkiitiin ammaas hedduu dhageeffadha. Ismail kana darasoonni hojii deemnu tokko ni qeeqa waan ta'eef waan nama namni qeequ kana hedduun jaaladha. Sanumaa jechaan ni dhageeffadha hedduu. Isaan walamaan irraa nu dura jiran waan ta'eef akkaataa adeemsa isaan itti oofan waan kana lallaallee dur yeedaloon nu ulfaata ture. Boodarra immoo rabbiin nuuf gadhiise. Alhamdulillah achumaan itti seennee an gaafaan jalqabatti seenu waggaatti 2-3 akkas fa'aa waraaba yeroo 3 fa'aa yeroo 4 fa'aa deddeebi'ee waraaba albamaa'u yeroo 2 yeroo 3 waraaba yoon du'ellee hin beeku jee hedduu takkaan afarsaadha namoota dura jiran hunda dhaqabee bira kutee amma bakka amma jiru tana jirra alhamdulillah dubbadhuunis tanuma rabbiiti gaa waan rabbiin dubbadhaa jee dubbanna malee ifii teenya waan qabaannee dandeenye dubbannu hin qabnu wanni hundinuu kannaasaatti walaloo ziyoonis irraa fudhate barreessuu hin dandeessu yeedaloo ziyoonis duraa fuudhe alaan alaa ooltu fiduu hin dandeessu yoo tanuma duraan kutti irra deddeebi'aa oolte malee jechuudha. Awwalaloo tiyya keessatti yeedaloo tiyya keessatti yeedaloon tiyya wal fakkaatti na dabbartiin fedha. Tanama akka fakkaattu illee nayyamu ifiifillee akka wal fakkaattu nayyamu yoo addaan eegamtee addanaa fagaachuu baatte namni mirkaansitu irratti waraabuudhaaf. Rabbiin alhamdulillah na bira guute ilaa yeedaloo dhibba takkaa qabaddeetiin jiran hanga albama dhibbaattuu qabaddeetiin jira jechuudha amma. Kanumaan gaafaan keeniyaa jiru qabachuu ture. Gara 80 moo 70 geetiin dhaabe gaafas waan albama dhedheeraa jechuudha. Eegaan biyya dhufetti illee gara 100 qabaddeetiin jira. Isii sanitti naa jabne hanga amma haarimaan fidachuu jira malee akkanumatti eenyisuunis waan akkasiiti alhamdulillah. Taata bamte sun akkasuma taa'u jirti jechuudha amma sun amma kuusuma kophaa tokkotu akkasitti taa'u jira jechuudha gana nu banta yeroo biyya ishaadha. Mee gama aartiidhaa fi amantiin tun waliin maali? Gama aartii kana gooti dhuftu sababa gartee wanni kun aartiif keessaa qabdi yeedaloon tuni walaloon tuni darasootaa fi sheekonni yaada kamsi kennan dhugaatti gama kana dhuftu. Wallahi zabana durii san akka ammaa kanatti wal qeequu fi wal jibbuulleen hin baay'anne zabana namuu wal jaalatu zabana namuu wal hiikuudhu zabana abaluu keenya narra jabaadha abaluu keenya narra beekaadha. Abaluu jechuun bar anaaf nama akkanaati nama akkasiiti jeetuma namni waliin dhaadachuu malee waliin dhaadachuun hin jirre zabana akkasii keessa gad dhufne zabana sanitti sheekonni keenya yaada bareedaa nuu kannanii nu jajjabeessanii jabaadhaa isin miidiyaa keenya bakka nuti ergaa ga'uu ni dadhabne isiniin nuu ga'anii waan nuti jechuu dadhabne isiniin nurraa jaa
isin keeysaan dubbachaa jirra isin keeysaan hafuura baafachaa jirra jabaadhaa fuuldura deema akkasitti beekaa duuba laalina wanti nuti jechaa jirru tun waan teenyaa miti waan ummata keenyaati ummatarraa bakka buunee dubbachaa jirra jaa akkasitti beekaa waan sheekota keenyarraa bakka buunee hafuura baafannee isaan hafuura baafachiisaa jirra jaa akkasii yaada namni yoo hafuura baafachuu baate ni ukkaamama yoo dubbachuu baate waan keessa jiru san yoo baasee ofirraa ibsachuu baate ni ukkaamama sadarkaa dhoowuu dhiyaata nu warra ukkaamamee dhoowuudhaaf deemu kana isiniitu hafuura nu baafachiisu jira isin keessaan hafuura baafannee nurraa hiikkachuu jirti jabaadhaaf fuuldura deemaa jeniitu nu jajjabeessuu malee darasoonnilleen sheekonnilleen akka irraa kana komii baay'achuu fi hamti baay'achuun hamtuun baay'achuun hedduun jirtu alhamdulillah zamana san keessa gadhuufne mooraaluma isaan nu godhan saniin jabaannee gara fuulduraatti deemnee bakka geenyata nageenya jechuu barbaadeef. Hedduu gaariidha Ustaaza Kiyya. Albam hanga ammaa gaafa sirraa eegaltee taa'aa shan irraa eegaltee hanga ammaa albama meeqa kan uummata biraan geesse albama meeqa ni taati? Albama siifin hima gaafii duraa irraa waan hin dhiisee jira miidiyaa maal jettaniin aartiidhaa fi islaaminaa walii maali waan jiru namni aartiidhaa lolchiisaadha kakaasaadha barumsa irratti nama kakaafta lola irratti nama kakaafta haqa irratti nama kakaafta sodaa rabbii irratti nama kakaafta wantoota mata duree godhattee ittiin gad dhufte tamirrattuu nama kakaasu jechuudha bakka silaa deemnee yoo da'awa gooneen wacii guddoo nu baasiftu akka laafutti laffaatii guddoo fi yeroo hedduu gubuu fi qabeenya hedduu gubuu malee bakka geenye daawaatti godhuu hin dandeenye aartiin tun dheeyitee goda kaan seentee gaara baatee buutee laga buutee baatee nama hunda qaceelaa fi jallaas muslimaa fi khaanis hunda namaa bira bakka takka geesse jechuudha. Waa'ee tooyidaa irraa gaafa galallafnu wanti nuti lallafne san gola hunda seenti gaara hunda baati laga hunda buuti baadiyyaa magaalaa wal geessi baadiyyaa gammuu maali baddaa gammoojjii wal geessi alaa fi keeysallee wal geessi bahaadhiyaa wal geessi. Saniif waa'uma sheekonni keenya asii taanii qaraayisan tana nuti bifa walaloo jijjiirree uummata keenya biraan geenye. Shirkii irraa uummata dinniinuu gara tooyidaatti uummata yaamuu akka isaan wasan walitti hin nyaanne gorsuu akka isaan ragaa sobaan baane gorsuu fuudhaaf heeruma irratti akkamitti akka fuudhuu fi kannuu qaban akkamitti fuusifachuu fi kannachuu qaban haala jiruuf jireenyaa keessatti hawaasni kami waliin jiraachuu qabu rabbii wajjin rahima wajjin akkamitti jiraachuu qaban wahuma kana barsiifti bakka ergaan silaa dafteen keenya karaa gabaabaan ergaa ga'uun jechuudha. Gara biraatiin kakaasuu nama kana gara kheyriitti barumsa irratti akkuma inni wantoota silaa namni ittiin nama ta'uu hunda irrattu nama kakaasuudhaaf keessaa qabdi waan ta'eef diinii wajjin waluma jabeessiti malee waan wal faalleessitu hin qabdu. Warri rabbiin subhaanahu wa ta'ala والشعراء يتبعهم الغاوون ور ربين جون ور جلتني خراج لنا نما يامن إسان سنبانا ورمو تمسا بربادو دا في غزل لما منبودا سغلي أمتا ساني تفتان سغلي دين ساني تفتان أكسمت اللي حق الرد أمتا يامن حق أبدابتني حق أفلمتن ربين كيسا بازي سبحانه وتعالى إسان سن كيسا جو خناب وانا كسيتي آرتين ديني وجه والمقا بتيجو برباديت وما ديني تو تشيلن لبما وما ديني تو تشينيس إرجان أمتا برجع وانتو غرب راتي واي ألبما يو ديبني ألبما دي دمفا ورابطين قدين ديبني إسا دكتور أسليفا برتي ببني سنين إف مبرك أبي ورابي ساتو دلسنا تيم بريديني أنغان استوديو بريدو دكي أكغاري ورابي قديسو آتورو جيتي نشيدمتي يا خيسا وتنين أكان التلفي بريسي في نبرت اللي أكان بريد في ومت برت اللي قافا قبات أكان بريد وتيسي جاي يادو يسي دي دم فاسن ورابي كماليلا ورابي زبنا كان خيست يرو تنا خيست ومت قديم باسو جيتين ورابين سنة قمتشيسو دينا وين تنقمدين ومنني سوات تنقمدني أنا برا آتور توجي برا كبيت تاوني جرا يوربي نجرا جيسة تولشي إن شاء الله تعالى ترو دفو قديم باسو راب جرا ألبوم دي دمباسه وان دقيقة فرتمر هنگا دقيقة خدني ألبوم خيسة لك ودون ألبوم يجون نبرت خن مساعتك كود خساعتك كأول دبريجو سن ألبوم جيدنا كسي كبد وان دقيقة فرتمي صدم إيشاني صدم ديدم إيشان خدام خداشاني دنا حسابا خيسن جرتو إسين تنقفتي غرا شنتمي ويد تاني نمباسه جو واني دقيقة فرتمر هنگا دقيقة خدني جرتو غافا كبسوسن أكفرون وتاي بلچاس متاده gumaan ijoollee teenyaanii bahan kun akkasumatti nashiidaaleen garagaraa kan biyyaan baa jirta jaalmaan oromiyaa isiin tunii fi wilmaan jaarraa abbaa gadaafaan isaaba keeysan jiran haaluma saniin nashiidaaleen hedduun gaggabaabduun daqiiqaa 40 irraa daqiiqaa
kudhan deega kudhanii gadi illee jiraachuu malti. Isaanan kun nisaaba keeysan jiran. Isaan kanaa wajjin gaafa walii idaanu hojii tokko beeka. Isaa izaafana jalaa gara 70 wayii geessee jirti. 72 maal geessee jirti jechuudha. Dalooniin irratti hanga ammaa nashiidaa waraabee uummata biraan ga'ee jiru. Hedduu gaariidha. Bar an hizaab deensee amma tabarnaa tanaa wanta gallaqiftee jiraami ta maraataa faayate takka nashiida ajaa'ibaati. Dhageeffadheetiin hedduu natti toltee waanumaan akkam fedhu takka waan bareedu takka. Maraataan gartee gaafa nagayaa rakkoo jireenya jecha maraatee oguu maraatee booda immoo raa godhette boodarratti deebina. Albamoota jiran toora 20 kan kana keessa hundarra kan jaalattu kami. Abbaa fedhe caalan barattoonni diinjuu saniin jaaladha. Maaliif waraabbiin isaallee dilas hin bareeddu ergaa isaatu ergaa bareedduudha waan ta'eef darasoonni hedduun sababa isaatiin eegan qaraatii keessaa qaraatii deebi'ee kanneen duraan galee fuudhee akaafu jiru jaartis birraa gadhiiseetiin akaafas darbee mataan marfadhee qaraatii deebi'ee amma jabaadhee kitaaba akkanaa qara'u jira jedhanii hoggaan dawwalan. Anilleen yaadni kiyya guddaan sanuma ture. Namni keenya barumsa dhiisee barumsa mindaa qabu jedhanii beektaa ammayyaa kanatti ijoollee galchanii keenya kana ofirraa namni lafa dhiisuun takka argamte. Barataa kaanii fi barataa kana jidduutti illee garaagarummaa ilaalchaa takka uumamee ture. Waan san cabsuufiin isinii irra caalaa ifin tuffatin waan jiru darasoota kana dhaamee akka isaan qaraatii keessaan baane irra jajjabeessuunii ture. Isaan illee akkasumatti ittiin naa jabaatanii biyyaa bahuu deemus biyyatti hafee hagalee ganda akaafu jirus akaafaa birraa darbee qaraatii deebi'ee warra fuudhee gallakkisee qaraatii deebi'ee qofaatti koo jammaata gallakkisuudhaan walirra ulaalchisuu sadarkaa san gubbaa ga'ee qirna godhe malee warri kaan qaraatii irratti eega qaraatii keessaa bahan booda qaraatiin naa deebi'an eega biyyaa bahu murteeffatan booda qaraatii irratti deebi'an tokko lamaa miti. Kaayoon xiyyaasanii waan ta'eef kaayoon xiyyaasan galmanaa ga'uu gaafaan isaanirraa dhaga'u hedduun itti gammadaasi hedduun jaaladhee isi duraaniis eegas illee hedduun jaaladha. Isii santu akkaan na jaalachiisa muwaadaraa hunda qillee isiisanii hin jaa'undarra. Waan ajaa'ibaati darasummaa tan ammaa uffachuun dhiyaattu barumsaas hedduu beektaa. Darasuma namaa. Ammoo waan silaa gartee itti yaaddee atis barreessitee sagaleenis dhiyeessitu akka namni oguu hojiirra oolche wanti akkas nama gammachiisu hin jiru. Amma barreeffamumaa barreessitee namni gartee yoo hojiirra oolchee waan sana akkanatti jijjiirame jiru waan hedduu nama gammachiisu nashiiduma jaalatamuu qabdu akka addaatti. Mee nashiidaan ta'e gama amantii qofaa miti. Tawaa'ee gama cunqursaa gama sabaatti ni qabdi qabsoon ni qabdi. Namoonni hedduun sheekotii yookaan immoo darasootii yookaan nama amantii kana waa'ee siyaasaa maaltu isaanii gahee isaan gartee taarabbii amantii himuu malee siyaasaa keessa isaanii naquu seenuun qabanii jiran. Akkasuma wajjin ammas hogguu gartee rakkoodhaa kanumatti haajamanii hoggaa bal'atte immoo jarri kun gartee qooda akka hin qabnetti ilaalanii mee amantiidhaa fi keessattuu amantii islaamaatii fi qabsoon sabaa waan waliin deemu immoo waan gartee wal faalleessu. Yoo gartee waan wal faalleessu taate gaafa san akkamii keessatti hirmaachuu dandeessan ta'etuuf hin jaa. Wallaahi maal seete nuti gabrummaan teenya waa lamaani amantiinis gabroomneeti sabaanis gabroomne yoo useetiin taa'etti illee ta oromummaan allaallattu illee wette ta sabaatus hin dhiibne. Hayyoonni keenya warri nu dura qabsoota na eegalan warri kajaarraa abbaa gadaa elemoo galtuu waaqoo guutuu hajaa adam gootonni baalee kun akkasuma gootonni harargee irraa ka'anii qabsoo eegalan. Isaan duras warri kaba harwaa reefaan hayyoonni gurguddaan kun amantii isaaniitii fi biyya isaanii tiifachuudhaaf hedduun isaanii miila dhabanii kaan harka dhabanii kaan lubbuu dhabanii kaan harma dhabanii waa hedduu takkarra mudatan. Amantii tanarratti jechuudha. Biyyaafis amantiifis waliin qabsaa jirrisan. Akka sabaatti gabrummaa jala jiraachuun akka ol qabattee akka mataa ol qabattee amantii teetiinis jiraachuu rabbii kee gabbartee jiraachuu hin dandeenye si taasifti waan ta'eef asiin gartee barumsa baradhaa jechaa asiin ijoollee teenya salaan hin dandeemu jechaanii asiin baradhaa jechaa asiin ammoo uffanni hin dandeemu jechaanii haala hedduu keessa dabarre. Baradhaa jechuun waan bareedduudha amantiin teenya uffatatti ajajji uffata firraa lafa kaa'aa jechuun ammoo waan biraati. Baradhaa jechuun waan bareedduudha amantiin teenya salaata 5 guyyaa fi halkan keessatti dirqama nurra goote salaata dhiisaa jechuun waan biraati. Akkana sakaalamnee gara amantiitiinis miidhamaa turre aqiidaa teenya akka feenu gaggeeffachuu dadhabnee dirqama abaash ta'anuun jaanii baan akkana nurra kaayyamte tan nuti ba'achuu hin dandeenye. Waa hedduu keessa dabarre. Amantii teessan gallakkisaati amantii tana qabadhaan afaan keessan dhiisaa afaan kana dubbadhaan gabrummaa wajjin wal qabatan. Isii tana ofirraa kaafte amantiin teetilleen sibilisoomuun akka sabaatti illee
asii uummanni kee osoo tumamuu, osoo dhiitamuu, osoo saamamuu, osoo hidhamuu, osoo biyyaa ari'amuu jireenya bareedaa ustee mataa qaqqabattee jiraachuu waa sitti hin toltu. Saniif dirqama gabrummaan teenya lamaan ittiin gabroomnee cunqurfamaa jirrutu yoo maal taane nurraa kaati waan jiru namni lubbuun keessa jirtu numa yaada. Isiin sabaasa yoo nurraa guutamte taamantiillee jalaan guutamuun ooltu. Taamantiitu yoo nurraa guutamte taanillee rabbiin nurraa guutuun oolu waan jiru. Isii lamaan irraa rabbiin dura nuuf fide kajeella gabbaanee qabsaa'uu qabna falmachuu qabna innee uummata keenyaaf sagalee taanee isa rafuu jiru dammeessinee isa taa'u jiru lafaa kaafnee isa ka'ee jiru jajjabeessinee akka gara fuula duraatti deemuu qaban akka jabaatanii itti fufuu qaban gaafa maastar pilaanii san godhaa turre jechuu keenya. Fakkeenya eenyurraa ilaallanne naan nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nabiyyallaa Muusaanis yoo ilaalte Israa'eloota Fir'auna gabroonfachaa ture waggaa hedduu qabsaa'ee fiiti nabiyyallaa Muusaan gabrummaa Fir'aunaa jalaa rabbiin sababaa godhee Fir'auna sababaa isaanii ittiin alaakamee uummanni san gabrummaa jalaa bahan. Qabsaa'uun jabaatanii mudhii jabeeffatanii falmachuun rakkoo keessaa roorroo keessaa cunqursaa keessaa gabrummaa fi hiyyummaa keessaa akka nama baaftu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi biyya irra jiraachuu dadhabe irra dhalatee irra guddatee irratti amantii isaa gaggeeffachuu dadhabe irraa ari'amee gaafa madiinaa galu hanga tokko bubbulee bara 8ffaadhaa fatii makkaa dhaqanii cabsanii humna baasanii jechuu waraana jaarratanii biyya san keessaa warra kaleessa isaan gabroonfachaa ture san hunda kholaasanii kaan harka kannachiisanii kaan fixanii dachii san xaharan jechuudha. Falmataniiti gaafa makka jiran falmadhaa jechuutu ittiin dhufin. Eega madiinaa galan ammoo udhina lilladhiina yuqaataluuna bi'annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Gaafa inni kun gad dhufu qabsoo eegalan badriin bahanii jechuudha. Uhudii itti aanee qabsoon itti fufte bara 8ffaa fatiin makkaa ni dhufte 7ffaa injifannoodhaan bakka hundattuu galanii lafa kaleessa irra jiraachuu dadhaban gubbatti deebi'anii jiraatan. Nulleen akkasuma gaafaas jirru uummata keenyaa sagalee taanee dhugaa dubbannee ballicha mataa dhahiyannee rabbiin akkasumatti ballicha harka kannachiisee oggaa qabsoon jabaatti. Rabbiin kaasee isaan waan san gartee yaada isaan yaadanii nurratti rasaasaa fi taankii fi baankii waa hundaan duula nurra banan san harkaa fashaleessee gaafa lafti nagee taate nulleen godaansarraa gara biyyaa deebinee irra biyya keessaa barootu jirra alhamdulillah. Namni yoo falmate malee wayittiin bahuu jechuu barbaadeeti. Amantiin teenya amantii karma namaa gabrooma namni isin dhiitu rigadhaatuma deema namni isin ajjeesu durumoon najaayattuu miti. Nama faman i'tadaa alaykum fa'taduu alayhi bimithli ma i'tadaa alaykum jarabbiin nama wasanaa si beesi miidhe hanganni si miidhe firraa miidhe jechuu jira. Yoo ilkeessa irraa cabsan ilka irraa cabsu ija si beeysan ija beeysuun kun waan amantii teenyaan nu hayyamamu. Akkanuma dhiitamtee ija si beeysanii mataa si cabsanii miila si cabsanii harka si muranii caljii mataa qaqqabiitu makka harree fe'amiin hin jirtu amantii teenya keessa. Ilmi namaa nama wal gabroonfachuun dachii tana gubbaa hin jirtu inni gabroomaniif rabbuma. Kanaaf gootonni keenyaas nabii keenya fakkeenya godhatanii warri akka waaqoo warri akka jaarraa warri akka adam haaja adam warri akka elemoo qilxuutii fi mul'is gadaafaan hayyoonni keenya gurguddaan san ka'anii wal kaasanii sossoonii wal sossoosanii warra biraallee fit dabalanii waliin qabsoo gaggeessaadhaa turan. Arra alhamdulillah wanni isaan eegalan san jabaattee cimtee wayyaanee huffiftee bakka irra jirru tana geenye jechuudha. Akkasii falmachuun amantii teenya keessatti waan qabutti walaa fi baraa jira ifeegaatu. Hedduu gaariidha. Amantummaan teenyaa qabsoo gartee cunqurfamuu fedheewu amantiin osoo hin ta'inuu cunqurfamaan akka gartee namni gabroomuu hin qabne cunqurfamuu hin qabne lallabdeeti bilisummaa lallabdee bilisummaa keessaa takka rabbii tokkicha qofaaf gabroomuudha malee namni namaa gabroomuun hin jirtu jettee qabsaa'utti nama jejjee namni gartee qabsaa'ee qabsoo karaa godhee jechuudha. Saniif isinis qabsoo bitanii namoonni gartee akka malatti hubatan waan jiraniif waan kana kaase akka bareedaadha. Mee achi booda biyya baqaa gaafa baqatte san karaa haramaa kana tutteensaa gaafa san karaa sirraa deemteensaa miimoorii gaafa miimoorii namni nyaachuu ture gaafa san dubbiin jabaannaanuma deemte rakkoon ichi deemtee fi rakkoon asitti biyya baqaatti seeydee biyya baqaatti itti dheeyite sanoo akkamii biyya baqaatti rakkoon sidoo baatiinsaa tadheessitee fi tatti dheeysitan akkamii rakkoon. Wallahi ati gaafa biyyarraa baatu wanni hedduun si jijjiiramti.
asitti biyyaa bahuu jaalannee osoo hin taane dirqamneeti jiraachuu dadhabnee barbaadamnee gaafa dubbiin jabaattu ofirraa namoonni nu dhiyaatan baha biyyaa baha as teessanii duurra deemtanii jiraachuu wayya uummatuma keessaniif illee yoo xiqqoo achi seetanii sagalee taatan irra caalaa asitti yeroo gabaabuu sanan miidhamtanii kutuurra waan jiru yaadni garagaraa nu kakaanaan qaalii obboleeyyanii qaalii